Waatu duuba jira malee dhimma kuullee kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callisee? Biiroon barnoota Oromiyaa hoo maaliif callisee? OBN miidiyaa fi miidiyaaleen biroo maaliif callisan kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Qubee laatiinii waggoota dheeraadhaaf afaan Oromootti fayyadamaa jiru akka bakka bu'uudhaaf kalaqamee dhimma ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e ilaalchisee biiroon barnoota Oromiyaa deebii laateetiin jira jechuun gabaasni Addis Istaandard ammaan kana baase kun ni addeessa. Bocni qubee maqaa kuullee jedhamu itti laatame kun barattoota kumaatamaan lakkaawaman itti barsiifama akka jiran kan ibsame ta'ullee biirichi garuu qaamota dhimmi ilaalla bira karaa idileetiin wanti ga'e hin jiru jechuudhaan deebii kenneetiin jira. Tibbana barbaachisummaa qubee afaan Oromoo amma faayidaarra oolaatiin jiru filannoo kan biraan bakka buusuu ilaalchisee Yuunivarsiitii Wallaggaatti waraqaan qorannoo dhiyaachuu hordofee hayyoonni eega jabaa irratti kaasaniitii jiru jechuun gabaasni Addis Istaandard kun addeessa. Abbaa kalaqa boca qubee kuullee kan ta'e Maaster Hasan Ayimoo dhimma kana ilaalchisee Afgaa fi Addis Istaandard waliin taasisaniin hanga ammaatti qubee haaraa kanaan kitaabilee 10 ol maxxansiisuu barattoota 5,000 ol barsiisuu himaniitiin turaniin dhimmi barattoonni ittiin barsiifamuu eegaluu isaanii kana ammoo eega ture daran jabeesseeti jira. Wayita pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dirree Dhawaadhaa dabalatee namoonni fedhii wal fakkaataa qaban magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hoteela qabatanii kitaabolee kuullee jedhaman kanneen qopheessaa turanitti mootummaan quba hin qabu gaafii jettu kaasaatiin jiraniin erga arganii hoo yookaan waan deemaa jiru kan hubatanii maaliif callisanii ittuma dabaluun gaafataa. Namoonni leenji'an jedhaman kunniin iddoo adda addaarraa walitti dhufanii wajji ta'uudhaan dhimmicha irratti hojjetaa leenjii kuullee fudhatan kun mootummaan quba hin qabu moo akkamii wanni jedhulleen gaafii namootaati. Maddi maallaqa waan kana hunda ittiin dalaganii hoo eessaa kan jedhulleen gaafii gubbaan kaatudha. Waatu duuba jiraan as keessa jirti. Tibbana Addis Istaandard waliin turtii kan taasise ogeessa afaanii Lalisaa Indiriis qubee haaraa dhaabbanni qorannoo tokko hin mirkaneessin kitaaba ittiin maxxansanii barattoota barsiisuu jalqabuun dogongora seenaanis seeraanis nama gaafachiisuudha jedhe. Kana malees biiroon barnoota Oromiyaa burjaajii uumame irratti ibsa akka laatu fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin gaafatamaatiin ture. Watwaata hedduu booda hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ergaa gabaabaa kaleessa karaa fuula feesbuukii biirichaa irratti dabarsaniin dhimmichi foon lafa jiruuf allaattiin samii irratti wal nyaatti akkuma jedhamutti karaa al idileetiin deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetiin wanti ga'e hin jiru jechuudhaan ibsa baasanii. Dhimmi qubee afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha kan jedhan Dr. Tolaan itti dabaluudhaan qubeen afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetu osoo itti amanamee qorachiisee uummata mariisee kan heera kana jijjiiru caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasuma ta'uu hin danda'u jechuudhaan yaada dabarfatanii. Kanaaf ammoo yaada qorataa tokko irraa kaame akka dhimma guddaa tokkotti hafarsuun barbaachisaadha miti jedhanii. Dhimmi kun karaa al idilee ta'een deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetiin wanti ga'e hin jiru jedhanii. Kanaaf akka allaattii samii irraa waan lafa jiruuf wal fixuun barbaachisaadha miti jedhanii. Haa ta'u malee ibsichi waa'ee dhimma kitaabilee kumaatamaan manneen maxxansa mootummaa keessatti maxxanfamuun raabsamanii fi barattoota ittiin barsiifamaa jiran wanti jedhe tokkolleen hin jiru. Hubachiisa jechuun namni yaada kennate kun akkana jedhama. Beekamtii uummataa malee laagaamaa qubee jaamtuu qubee afaan Oromoorraa garagalchoo yookaan duraa duuba gochuudhaan qubee afaan Oromoo isa tartiibaan kaa'ame kana wal jijjiiranii uummataaf dhiyeessanii uummata burjaajessanii turuun kan yaadatamudha. Sababa uummanni Oromoo dideef garuu laagaamaan bittin taatee daaraa botoro taatee qilleensa irratti facaatee dhabama taatee uummata Oromoo keessaa baddeem. Amma gaa wanti as jiru laagaamaa fi kuullee wanti wal fakkeessu maali jechuun yaada kan kanneen tokkoffaa laagaamaa fi kuulleen kun lameen isaaniitu dhoksaadhaan fedhii dhokataa dugda duuba qabatanii uummata irratti fe'amuudhaaf yaalamuudha. Lammaffaa lamaan isaaniitu namoota maallaqaan bitamaniin hojiirra oolfachuudhaaf yaalamuudha jedha namni wayii tokko. Sadaffaa lamaan isaaniitu osoo irratti hin dammaqamin karaa fagoo deemuu isaaniiti jedha. Afraffaa lamaan isaaniitu faallaa fedhii uummata Oromoo ta'uu isaaniiti jedha. Shanaffaa lamaan isaaniitu faallaa fedhii uummataatiin waan dhufaniif salphina haguuggatanii kufuu isaaniitu wal isaan fakkeessaa jedha. Laagaamaan kufe amma mootummaan irra jiru kun warra gartee Oromoodhaaf dhimma immoo miti warra balleessuu irraa karoora qabu taqubee kuullee tana itti milkaa'uun oolanii akka callisaa jiran kanatti. Biiroon barnoota Oromiyaa kuullee jechuudhaan gaafii ol garagalchee gaafata. Gaafiin ol garagalchanii gaafatan tunoo maali gogu. Bakka na qubee afaan Oromoo haaraa uumnee jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uudhaan kan deddeemaatiin jiru kana irratti biiroon barnoota Oromiyaadhaa yaada gabaabaadha maxxanse. Yaadawwan walitti bu'aa jiran kana jechuun yaada isaa kan itti fufu biiroon barnoota Oromiyaa
Namoonni tokko tokkos biirooleen dhimmi ilaallatu ibsa osoo itti kennanii jechuudhaan keessaan nu gaafachaatiin jirtu jechuun gaafii uummanni keessaan gaafataa jiru addeessaa waan al idilee akkanaa kanaaf deebii idilee kennuun barbaachisaadha jennee hin amannuu jedhan. Qubeen tun qorannoo tokko malee raggaasisa yuunivarsiitii tokko malee beekamtii hayyootaa malee kitaabonni itti maxxanfame. Ta duraa kitaabonni itti maxxanfamuun sirrii akka hin ta'in hayyoonni jala muranii himaa jiran hayyoonni afaanii. Lammaffaa osoo qorannoon tokko irratti hin gaggeeffamin ittiin ijoollee barsiisnu takkaa'uu barattoota barsiisuu eegaluun bakka fedhetti illee haa ta'u fedhodhossaadhaan haa ta'u fedhu mana barnoota dhuunfaa keessatti haa ta'u akka fedhanitti haa ta'anii seeraan nama gaafachiisa. Qubeen tun qubee teessanii jettanii nama barsiisuun eegaluun sirriidhaa miti. Kanaafuu al-idilee wanni jettanii ilaaltan hin jirtu akka al-idilee tokkotti takkaa'uu akka waan gartee qaama dhuunfaa tokkotti maaliif yoo jettan mana barnoota mootummaa takkaa'uu biiroo mootummaa keessatti maxxanfame kitaabni bakka hedduutti kitaabota kanneen mootummaa harka keessaa qabaa jechuudha. Wanni al-idilee jettanii bira kuttaniif hin jirtu biiroon barnoota Oromiyaadha. Bara kana keessa waanuma uummata Oromootiin faallaa takka dalagi waan feete haa taatu. Wanni uummanni Oromoo hin jaalanne dalagi mootummaan sirraa fudhata. Ishoo jee sirraa fudhata. Deeggarsallee sii godha. Sillee gargaara. Ati goota isaan biratti waanuma Oromoo tana uf jibbisiisu waan Oromoo tana aarsu hawwama feete yoo dalayde mootummaan irraan kaan maaliif jennaan biyyittii erga seer dhablummaan keessatti babal'atee seer dhablummaadhaan buluu eegalte arra waggaa 5 dabarree jirra. Akka Oromootti seerri Oromoodhaaf kabajamaa hin jiru. Ispeeshaalii seerri Oromoodhaaf kabajamaa hin jiru. Ragaan kanaa ammoo ragaa kanaaf barbaaddataadhaan hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo mana hidhaadhaa seenan fudhachuun gahaadha. Akka seeratti badii takkallee hin qabdan jedhanii mana murtiitiin raggaasifamee fi bahan harka lafa jalaatiin garuu lakki hidhaa tattaa'uu qabanii jedhanii fuudhanii mana hidhaa keessa kaa'an. Akkasitti osoo mootummaan biyya san ni bulcha jedhanii osoo biyya san keessa jiru haala saniin harka lafa jalaatiin fuudhanii mana hidhaa keessa deebisanii hidhuun seer dhablummaadhaa jedhama jechuudha. Biyyiti seer dhablummaadhaan bulaa jirti jechuudha. Isinii galtee amma wanni ati firraa eeguu qabdu biyya san keessatti tokkoffaa aangoo isaanitti waan bu'aa qofa hin hojjetin. Aangoo isaanitti waan bu'aa hin hojjetin malee waan afaanitti bu'aa, waan qubeetti bu'aa, waan fedhetti bu'aa dubbatu. Silaa gartee dhimmi kuuleedhaa kun hagan takka irraa dubbatame silaa mootummaan gabbahee akka dhugatti silaa biiroon barnoota Oromiyaadhaa dubbatuudha qaba ture. Biiroon barnoota Oromiyaadhaa akka Addis Standard reefuun tana ibsa isaaniitti jee gartee waan xiqqishoo takka maxxansetti kanuu erga turee torbaan takka caale torbaan takka dabre jechuudha dhimmi kun irraa kanneen jechuudha. So namni gartee fedhii dhimma Oromoo kanarraa namni waan Oromoo kanarra dhimma qabu hin jiru waan ta'eef Oromoon rabbuma qabdi dandeessoo fi ofirraa dhoowwiti yoo taane amma akkuma bara durii sanitti harka walirra kaa'addaati yaa rabbi jaa. Foon lafa jiruuf allaattiin samii irratti wal nyaatti akkuma jedhamu yoo ta'e malee dhimmi qubeetii fi afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha jaa. Dhugaadha haa dhimma tumamee bubbuleedha qubeen afaan Oromoodha. Hayyee qubee afaan Oromooti jee biraa fidee uummata wanni godhu kun seera kanatti hin buuneeree gaafana. Sanuu biiroolee mootummaa keessatti hojjettoota mootummaatii wajjin kana jechuun ammoo qubeen afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetu osoo itti amanamee qorachiisee uummata mariisisee kan heera kana jijjiiru caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasuma ta'uu hin danda'u. Akka nama dhuunfaatti komataa hirtaa baratu biiroo barnoota Oromiyaa jettee uf waamaa akka nama dhuunfaatti ufiifuu komii eegaltila. So wanni kun gartee qaama mootummaatii fi hojjettoota mootummaatu harka keessaa qabaan dhagaame ifaan ifatti beekame waan kana irratti tarkaanfii fudhachuun ta'eenyu ture gaafana. Ta mootummaati jechuudha. Kanaaf ammoo yaada qorataa tokko irraa kaa'ame akka dhimma guddaa tokkotti hafarsuun badaa barbaachisaadhaa miti. Dhugaadha badaa barbaachisaadhaa miti ammoo sababaan wanni kun akka ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'e akka hafarfamu godheef harka lafa jalaatiin qaamni mootummaa waan harka keessaa qabu ta'uu adda baafateetu uummanni iyyee jechuudha qubee afaan Oromoo balleessaa jirtanii. So wanni kunis gurratti isin calaquu jechuumaaf barbaanne. Akkalii akaadaamik ta'a akka hin jenneef ammoo rakkoo qubee afaan Oromoo kana jedhee waan ibsa hin qabu. Dhimmi kun karaa al-idilee ta'een deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetiin wanti ga'e tokkolleen hin jiru jaa biiroon barnoota Oromiyaadha. Kanaaf akka allaattii samii irra waan lafa jiruuf wal fixuun barbaachisaadha miti. Haya hubannoodhaaf jaa biyya addunyaa 195 keessaa biyya 141 yookaan parsantaa 72tu qubee laatiiniitiin fayyadama beekamaadha. Kuni kan ta'e ammoo sababa maleedhaa miti. Afaan Oromoo qubee laatiiniitiin maaliif dhimma bahuun barbaachise kan jedhu Dr. Abdul Samad Muhammad namoota guddina qubee afaan Oromoo keessatti gahee qaban kana akka Dr. Hayilee Fidaatii fi Dr. Sheek Muhammad Rashaad faa wabeeffachuudhaan
haalaan katabeetiin jira. Hubannoo keessan bal'ifachuudhaaf yaada isaa websaayitii irraa dubbisa. Dr. Abdul Samad Muhammad afaan Oromoo wayita hojii jalqabu afaan Oromoo waaltessuu keessatti jira. Wirtuu jedhamee beekamu keessatti nama ga'ee guddaa qabuudha jedha. Hayyoota kana lamaan Dr. Hayilee Fidaatii fi Dr. Sheek Muhammad Rashaad mootummaa naannoo Oromiyaa ga'ee isaan guddina qubee afaan Oromoo keessatti gumaachan hubachuudhaan siidaa yaadannoo dhaabeefii jira. Amma siidaa yaadannoo fiituu dhaabeetii jira. Uummanni keenya ittiin baratee dukkana keessaa ittiin as baheetiin jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka qaama dhuunfaa tokkotti komii akkuma nuti dhiyeessaa irratti komii dhiyeessu osoo hin taane aledileedha jechuu osoo hin taane waan kana irratti hojjetu maaliif dadhabdan? Qaama mootummaa harka keessaa qaba. Waajjira mootummaa keessatti kitaaboleen maxxanfamanii baajeta kana hoo eenyutu baasaa jira? Gaafilee hedduu manni gaafataa jiru waa hedduu seeraan ala ammoo qubeen tun qubee afaan Oromooti tanaan baradhaa jedhanii uummataaf dhiyeessuu kana alidileedha jettanii ilaaluun kun maal jechuu? Barattootatti yeroo gubuu, barattoota haaraatti qubee biraa sammuu keessatti katabuu, qubee afaan Oromoo tan duraan turte tan ammoo xiqqoodhaan laaffisanii biyya keessaa baasu waan akkanaata kan hojjetamaa jiru. Qubeen sirratu taanaan hayyoonni irratti mari'atee waan san sirreessuu qaba malee akkanumatti guyyaa keessaa warra ka'ee qubee jijjiirra sababaa kanaaf jijjiirra jeetuma tolchee fideetuma waan isaa gurguratu ummatatti gurguratu kana yaada ofii ummata gurguratu kana qorannoo hayyootaatii fi hawaasaa yuunivarsiitiilee garaagaraa riisarchii garaagaraa malee ummatatti yaada ofii namni dhuunfaan kan gurguratu kana hanga kana qofaan ibsa kana irratti kan tanii bira dabarsuu osoo hin ta'in qorannaa hataayisuu qabu biiroo barnoota Oromiyaa kanaa jechuudha. Yoo qaamni biraa gubbaasni akka jiraatu taatillee nuti dadhabne jaatii ummatatti gatimaa ummanni waan godhu haa godhu jechuudha irraa. Gaafa qubee dafee gartee qubni Oromoo irraa ciramaa ture. Wallaahi. Meedhiis waan qubee tanaaf heeche taane abbaan keenya tokko wallaahi. Qubee isaa kana akkatti irraa ciranii fixanii hottee sana irraa buqqisanii fixaniiti. Waan qubee tanaa heeche taane mee nu dhiisii yaabu. Abbumti fedhe sa'aa fedhetti gabbahee qubee gosa 9 oltu maqaa Oromootiin Oromiyaa keessatti kitaaboleen maxxanfamee itti hojjetamaa jira. Waan kana silaa biiroon barnoota Oromiyaadhaa akka silaa Oromoodhaaf dhimmamu taate jala dalagee namoota waan kana gartee dalagee qorannaa takka malee kitaaba maxxansuudhaan uummata ittiin barsiisaa jiru harka lafa jalaatiin Profeesaras ta'ii horrofeesarallee haa ta'u taate silaa warri irratti hojjetuu qabu biiroo barnoota Oromiyaa kajaansanii jechuudha. Biiroon barnoota Oromiyaa ofiifuu qaama biraatiin dhuunfatamee jira jechuudha. Abbaa biiroo barnoota Oromiyaa kana gubbaa jiruutu murteessaadha jechuudha. Santu ajajaa silaa gartee nama biiroo barnoota Oromiyaa kana ajajuuf gaddabarsuu qaba jechuudha. Abbaan kun maal godhare watakka waan ajaja gubbarraa argate qofa hojiirra oolche jechuudha. Kanaatu Oromoo keessatti burjaajii sirna qubeetii fi kana kanaatiin wajjin wal qabatullee fidee jechuudha baleeyyan kiyya. So waan kana asirra dhaabbattee ilaaluudha qabdanii Oromoo rabbuma ofii qabdi. Qubeen Oromoo hayyoonni Oromoodhaa itti dadhabaa turan tagartee ishiidhaaf jecha gartee ilmaan Oromoodhaa boolla takkatti awwaalamaa turan. Haala kanaan baduu ishii agarsiisaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qubeedhaaf dubbachuun ammoo tokkorra gortanii tokkoof hin dubbatin wanni jaamtu kitaabni qubee irratti gartaa hanjamaan taphni qubee irratti dhufe nama hunda ilaalataa beeka. Qubeen nama hunda Oromoo hunda ilaalchifti. Qubeen takutaa takkaatii miti. Qubeen ta Oromoo nama ani Oromoodha jireenya kiyya Oromiyaadha ittiin barumsi kiyya ittiin jireenya kiyya wanni hundi kiyya Oromoo je'ee of beeku hundi qubeedhaaf dubbachuu waajiba dirqamaatti sarra jira. Tanaaf dubbanna. Tanaaf qubeedhaaf dubbanna. Qubeen bakka ka'uun qabdu yoo hanqina qabdii bakka takka irratti qubee takka irratti jechoo tokko irratti hanqinaa jira je'amee yaadamu taate ammoo wanta sirratuu qabu hayyoonni waliigalteedhaan mariidhaan ta'anii akkaataa itti sirreessuu qaban irratti fala barbaadu tokko furmaata barbaadu qaban malee abbumti fedhe lafaa ka'ee qubee guutuu bakka kaasetiin dhaloota kana haaraatti uf duuba deebisa jedhee hojjechuu hin danda'u. Dura dhaabbanna arrallee barullee tana isin dhaabna obboleeyyan kiyya kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan waliin turtaniif hedduu galatooma waliif daddabarsaa uummata biraan gaasiniin jenna nagaan nuuf tura.